Har'a seenaa mootota shanan gibee mootii Abbaa Jifaar irraa ilaalla. Jalqaba jaarraa 18 irraa kaasee bulchiinsi mootummoota shanan gibee lixa biyyattii keessatti sirna mootummaa cimaa hundeessuun sadarkaa addunyaatti beekamtii argatanii turani. Sirna mootummoota shanan gibee kanaan kan waamamu mootummoota naannoo Jimmaa turan mootummaa Limuu Inaariyaa, Gumaay, Gommaa, Jimmaa fi Geeraa turan. Shanan isaan kana jechuudha. Shanan gibee jechuudha. Mootummoota shanan gibee kana keessaa mootummaan Limuu Inaariyaa isa jalqabaati jedhamee amanama. Naannoo bara 18 duwwaa akka hundeeffe kan himamu mootummaan Limuu Inaariyaa yeroo sanatti mooticha duraa Buufoo Bukkootiin naannoo Limuutti seera mootii cimaa ta'ee buluu eegale. Mootummaa Limuu kanatti aansuun bara 18 duwwaa lama keessa Oromoonni naannoo Gumaay jiran akkuma mootummaa Limuu mootummaa Gumaay hundeessuun sirna mootiittiin buluu akka eegalan seenaan ni hima. Walduraa duubaan itti aansanii mootummoota Gommaa, Jimmaa fi Geeraas naannoo jaraatti mootummaa ammayyaa hundeessuun sirna mootii cimaa ta'eef bulchaa turaniiru. Mootummoota shanan gibee kana keessaa biyya keessaaf guutuu addunyaatti beekamtii olaanaa kan argateef sirna siyaasaa, diinagdeef hawaasummaa dippiloomaasii cimaa uumuun bulchiinsa ammayyaa diriirsuu kan beekamu bara 1830 keessa kan hundeeffame mootummaa Jimmaati. Keessumattuu sirni mootummaa Jimmaa gama hundaan beekamtiif dinqisiifannaa cimaa kan horate bara mootii Jimmaa afuraffaa Muhammad bin Daawud yookaan Abbaa Jifaar Abbaa Gomol ture. Abbaa Jifaar Abbaa Gomol ilma mootii Jimmaa duraanii Abbaa Gomol yoo ta'an aangoo mootummaatti kan dhufan du'a abbaa isaaniitti fufuun bara 1878 umurii isaanii waggaa 18tti ture.